Gale gabbayti gochaansi gochaa jiru kana ummata oromootti maddu ummanni oromoo ana humaana gochuun danda'u jireenya kanaanatu jiraata malee ummata oromooti miti naan jedhe gale akkasumatti osoo aniif inni gargar baanee jiru guyyaa wayii akka tasaa ilmaan kiyya kana laaluu barbaada naan jedhee jennaanan ilmaan kana fideef gaafa nan fiduuf na jalaa dhoske gaafa inni na jalaa dhosku gabbahee miidiyaa irratti haasa'e yeroo haasa'u atillee hundi keessanuu dhageessanii jirtan. Ilmaan sana deebisee fudhee jira haasaan dheeressu gaggabaabseen isinitti hima ilmaan sana deebisee fudhadhee jira akkuma ilmaan kana fudhadheen illee ammallee mana inni beeku jijjiirradhee tan jiraachaa ture mana jijjiirradhee sigalee akka tasaa halkan keessa mucaan kiyya na jalaa kufee mataan falaxamee innaan meebii ilmi kiyya kun ka'ee akka tasaa waan na jalaa ta'a jedhee isuma yaamee mana haakimii waliin geessine sigalee achiin guyyootii muraasa booda qabame. Gaafa qabamu aniif inni gargar baanee jirra jireenyi keenya garagara sigalee jedhee isarraa hin fagaanne gaafa inni guyyaa qabamurra waan an qabuun osoo ittiin hambifatin sigalee qorraan jedhu gubaadhan jedhu yu'enni na nafne sigalee miidiyaa irratti na nafne BBC mararratti bar kan inni adda afaan daffaree bar fuudhee jira kan inni jedhu jechuudha sigalee. BBC mararratti BBC afaan oromoo irratti sagalee ta'aafii ture gocha inni kaleessa na godhe anaaf ilmaan kiyya godhe kana kabajaa hawaasa oromootiif akka inni hawaasa oromoo xiqqeessee gabba'e ummata oromootti maddu ummanni oromoo homaanan godhu jedhu san sigalee angaruu ummata oromootiif ummanni oromoo aarsaa naa kafale waan ta'eef kabajaa ummata oromooti guyyaa tokko abbaan ilmaan kiyyaa kana na godhe sana na godhe jedhee gabba'ee himadhee hin beeku wanti hundinuu guyyaa eega osoon gabba'ee haasa'es namni na amanu hin jiru sigalee. Akkasitti gaafa inni qabamullee waliin rakkadhee waliin taa'ee waliin taaree badii sitti balleesse sana siifuu kiyya dhiifama naa godhi anatu sitti balleesse anatu si zallamee haqa keetu na qabee bakka kana na galchee sigalee gaafa inni naan jedhu rakkoo hin qabu miidhaa ana miitee miidhaa ilmaan miite san hin laaliniiti haala as keessaa baatullee anatu si mijeessa jireenya kan kee ka as keessa jirtu akkamittiin bahaa yookaan ammootu jedhiiti sammuu kan kee firii godhiiti yaadi malee. Dhimma ana kaleessa namiite ilmaan kana miite tokko hin yaadin jedhee maaliifi namni mana hidhaa keessa jiru dukkana keessa jira ifaa hin argu nyaata yoo ani itti geesse malee hin nyaatu dhugaatii yoo an geesseef malee dhugu ilmaan kana yoo an geesseef malee ilmaan kana laaluu hin danda'u sigalee hamilee isaatiif jecha dhahichi inni na dhahe cinaachi kiyya osoo na dhukkubu xabaasaa ilmoo kiyyaa osoo argu osoo na dhukkubu hawaasni oromoo yeroo an miidiyaa irratti ilmaan kiyyaaf jecha boo jecha isaan naan jedhan osoo na dhukkubu jechuudha badii inni ittiin kaleessa balleessan osoo qasamuu kana hunda danda'ee baatii 8 guutuu isa cinaa dhaabbadhee walii galteedhaan galeetan bar finfinnee irratti paaspoortii baafadhee dhufa naan jedhe war inkwaan ji'a tokko miti ji'a lamaa miti lakkii amaan jedhee yoo galte akka tasaa chaansiin ilmaan kiyyaa kun baduu danda'a haga bara haaraattuyyuu obsi yoo inni bi as keessattuyyuu nama baasaa jirti waan si feesisu an siifan hin godha ulaagaalee si barbaachisu siin godha nyaataanillee dhugaatiinillee wanta tokkoonillee hin miidhamtu ilmaan kan keellee akka bareedatti hin jiraachisaa jira asuma taa'e aarsaa ilmaan keetii kafalenna lakkii siifuu kiyyaan nadhabee jira. Huyna kiyya ol ta'ee jira as keessatti nu dhukkubaa jira sammuu gadhiisuu jira maraachuu jira an aarsaa kamuyyuu kaffalee yoo dadhabame gara barahaatinuu ta'u ilmaan kiyyatti nan deebi'anaan jedhee walii gallee akkasitti ummaa tiyya na jalaa oqaste kan inni jedhu ani haadha tiyya iskarbii tokko osoo hin erginiif haadha isaatii jechuudha haadha kiyya caalsisee barhaati isaa haadha kiyyaa bar yoo hadha isaan of keessaa na baasanii na jijjiiran bar haati isaa bar akka ilmoo tiyyaatii bar. Sigalee maatiin isaa guyyaa tokko inni baatii 8 hidhamee guyyaa tokko salaama rabbiin irratti qaraanii ilmi keenya akkam jira amaan akkam jira ilmootiyya ijoolleen isaa akkam jirti namni naan jedhe hin jiru kana mara aarsaa kana kafalee biyya galee gaafa biyya galullee waan isa barbaachisu gara qarshii 450 akkaawuntii isaa irratti galchee paaspoortii baasisee fi amaan kiyya namaa gadi hin ta'iniiti aarsaa kamuu kafaliiti ijoollee keetti deebii jedhee haala jireenyaa akkasii jiraachuu dandeenya akkana jiraachuu dandeenya jedhee haala jireenyaa wanni ani ittiin caawwatiin tokko hin jiru akkasitti jiraanna mootuu gara Keeniyaa kottu
guyyaa tokko gara Keeniyaa kottu naan jedhee yookaan ammoo gara Keeniyaatti deebii wanni inni naan si jammar warri ispoonsaraa Keeniyaatti deebii naan hin jenne inni dudduubba kiyyaan osoo maallaqa erguu fi osoo inni biyya kana dhufa jedhee eegu dudduubba kiyya warra ispoonsaraatiin maallaqa sani gahee kiyya naa deebisaa an biyya sana dhufuu hin barbaadu jedhee warra ispoonsaraatti kazzaan isaan bilbilanii na gaafatan. Abbaan ilmaa keetii akkas jechuu jira sila mariyoo keetiin naan jedhan jennaan lakkii ani waan akkanaa hin dhageenye maal jechuudha jedhe isa gaafadhee jennaani ani hin barbaadu kwa hiree kan kee kophaa kan kee uffachuu dandeessa an ganzaba kiyyan hin deeffadhaa naan jedhennaan ati bar ganzaba kana keessa atillee gahee hin qabdu anillee gahee hin qabu maallaqni kun kan uummata Oromooti uummanni Oromoo anaaf ilmaan kiyya siif buuse malee akka yookaan aniifatti ittiin nyaannee dhugnuu fi miti ka hawaasni Oromoo waliin nu guur saniifuu yoo ati hin barbaanne of haala aniif ilmaan kiyya biyya kana keessa baanu haala nuu mijeessi malee maallaqni siifillee anaafillee hin deebi'uun jedhe. Boodarra atuyyuu bilbiltee bar akkas jedhaa jirani naan jettee jennaan bar asli anuyyuu akkas dhaga akkas jedhee boohee sitti madhindoom yeroo sanaayyuu bar fuudhee jiraa siin jedhee sitti mennaan lakkii amaan waan akkanaa hin godhuu naan jette fuudha isaa ankaleessaa fadhaa miti kan hin dhaga'an sigalee san darbee dudduubba kiyya makiinaa gurguraati naa ergaa annan rakkachaa jira waan hin nyaadhee dhugee bulu hin qabu jedhee na dudduubba sanuyyuu makiinaa gadaa resturaantiin qarshii 600 Itoophiyaa naa galche osoo ilmaan kiyya aannan tokko hin bitin sababaa inni baajata makiinaa kanaa gaafa makiinaan kun guyyaa bitamtuuti makiinaa kana girishii tokko irraa hin kaffalleef jechuudha yeroo inni biyya galu makiinaa poolisiin qabee maallaqa sana akkaawuntii kee irratti hin galchee asli makiinaa sana baase makiinaa sana gaafa isiin mana hidhaa keessa jirtu oma tokko hin dubbanne gaafa makiinaan kun mana hidhaa keessaa baatu gurguraati naa ergaa jedhe akkamitti kana jettaa jennaan siifu birrii ispoonsaraallee deeffannee makiinaa kanallee gurgurannee aniifati maallaqa kana walqixa qooddachuu qabna atis jireenya kee jiraachuu qabda anis jireenya kan koo jiraachuun qaba aniifati yoo anachitti deebi'ellee aniifati walii galuu hin dandeenyu nama baay'ee wal miidhe akkasuma ammootu maatiin kiyyallee sin fedhanu sababaa keetii maatii kiyyaanuu gargar baheen ture obboleessi kiyyaayyuu bulooksi godhee jira maatii kiyyaanuu isiitti naasa'ina anaan wal barattan yoo an isiidhaan wal isin haasoysiisan yoo an waliin isin haasoytan jedhee haadha kiyyaanis obboleeyyan kiyyaanis sababaa keetiin wallolee wal dhabee shaashamannee deemee naan jennaan shaashamannee sana kijiba jedhu saayimni isaatuyyuu ni jira anatu haga biyya kana dhuftutti haga haala mijeeffattutti haati keef abbaan kee yoo maaluyyuu siin jedhan waan fedhan siinaa jedhanu hitti deebii jedhee anatu shaashamannee irraa gara maatii isaatti sagalche sigale gaafa hiriyaan isaa ishaaraan naqabe ka jedhu hiriyaan isaa ka isaa wajjiniin gale maaliif dhufe ishaaraa sana dhufe maallaqaan balleeffachuu ni danda'a yoo gara xiyyaaraatiin hin danda'amne gara barahaatiin dhufe aarsaa kamuu kaffalee ilmoo isaatiif jecha ishaaraa sana maallaqaan balleeffachuu ni danda'a yoo ishaaraa sana maallaqaanuu balleeffachuu hin dandeenye dhuftee ati iimeelii ijoolleetii fi paaspoortii ijoollee kana nuu sirreessitee akka aniif ijoolleen kun biyya kana keessaa baanu nuu gootee gara Itoophiyaatti deebi'uu ni dandeessaan jedhe ka inni ammoo Itoophiyaa kottu naan jedhe waan Itoophiyaallee naan hin haasofne si galee Itoophiyaa gallee jireenya akkas jiraannoonni naan jedhan jiru ka inni immoo mana jedhu mana ijaarratee qaba ka jaartii akka fuudhee amane mana akkamitti namanne namni mana hin qabne jaartii akkamitti fuudhe si galee ani walumaa galattuyyuu si jammar dubartii akka keetiiti wajjin jiraachuu hin barbaadu dubartii akka keetii sibiilli garaa isii keessa jiru ammaalin itti godha durba ana fakkaatu jedhee jaartii ima kennanii fi siifuu siyyatile jaartii rakkataa biyyatti gabaabsi siifuyye dhiifama afaan itti qabe amaan deebi hawaasa Oromoo kaleessas wanni ani isiniin jechaa ture rakkoon kiyya kana kuno inni nuu badii isaa ofitti amanee jira an fuudhee jira isiniin jedhe namni tokko osoo mana hin qabaatin osoo qabeenya hin qabaatin namni biyya baqaa keessa waggaa meeqa taa'ee gale wanti inni jaartii mana haadha ofii fi mana abbaa ofitti fuudhu hin jiru maallaqa isin kaleessa naa guurtanii isini gale an wanni girishii irraa fayyadame hin jiru kinoo jaartii ittiin fuudhee jira ifi isini amane girishii irraa fayyadame hin jiru sagalee deddeebi'aara gabaabsi siifuu as biyyatti jaartii tolallee namaa kennan yoo alaa galan waan jaartii kun agas maraa miti ati gabaabsi
jaartii wanni akkas jedhu hin jiru. Wanni akkas jedhu hin jiru. Jaartii namni yookaan goommanaa miti yookaan duqeetii miti kan namni useetuma kennuu si galee. Anammas dhimmi jaartii isaa nan galchu si galee. Nama jireenya isaa keessaa na baase an dirqiin jireenya kee keessa na galchi hin jiru. Amma ilmaan kiyya kana isinii galee ilmaan kan koo kana jireenya doktor dabaree nu dhaabsiiti waa shaangullitti miti dabaree nu kennisiisi doktor. Gabaaf yaani jira bar. Siifuu ngaa qoyal tokko yaada kennan. Asirratti haaso'itanii dhiisuu qofa osoo hin ta'in an dhimmi kiyya dhimma inni jaartii fuuchuu fi dhimma isinii akkuma haasaanii ajandaa maallaqa barbaaddee haaso'ite ka jedhan sana osoo hin ta'in dhimma ilmaan kiyyaa kana adaraa oromummaa adaraa islaamummaa ilmaan kiyya kana akka naa gootan naa godha amaanaa guyyaa qiyaamaa isinitti kennadhee jiraan. Rabbi khayri haa godhu hundumaafuu afee isin sirreessa gamana amaan laal as biratti asli wannan dubbachuu barbaadu maali beektaa jalqabarraallee ani akka isin himattu isin gaafadhee ture gaafii na gaafattee gaafii sanii sii deebise siigalee jalqabarraallee akka isin himattu barbaade siigalee mitiyan haasawa kana waan isin irra dhaga'uu barbaaduuf anillee deebisaan isii deebisuu barbaadu deebisama kana guutuu isii dhageeffadhe jechuudha. Akkuma isin duubarraa haasofte san duubarraa waan jiru guutuu isin haasa'ee isin qulqulleessee waan jirtu achi booda murteessitan qabrii teessaniif siigalee namuu qabrii isii waliin adda gala namni waliin galu hin jiru namuu dhugaaf dhaabata anaafillee miti isiifillee miti dhugaa ilmaaniiftiif dhaabataa jirtanii ilmoon dara dubbannee ilmaan teennatti hin gallu yoo kan jettan taate anillee ammoo tuyyuu waan jirtu suutarraa bakka kana sadarkaa nuun ga'e akkuma isin himatte san anillee himachuu barbaada dubbachuu barbaada. Sitti bilbilanii haasofsiisaa jiran. Doktor walirraa dhaabsiitti deemee yaada gidduu amma isinii sirreessa carraa isinii kenna miyuut godhadha amaan ibsiifuun miyuutti godhadha taragaaggaa. Doktoraan sitti mee na wajjin haasoo inni an isin wajjin haasoo jiru kun akkuma isin himatte san haasoo kana deebisaa san deebisee fi waan san achi booda carraan kun yoo naa kenname murtee keessan nan murteessitanii waan hawaasni naan jedhu guutuyyuu hin fudhadhaan sii galee garuu ammoo tuyyuu dhimma kiyya haasachuu barbaada dura. Ayyee warra galtiitirraa takkaa yaada kennaa qoya kaa cinqame namni nuti tanaffasuu barbaada warra galtiitti yaada kenne yaada takka takka afaan takka irraa fuudhee isinit deebi'a. Amma inni haasamoo doktor hin haasa'u mubaarak warroonni keessa jirtan anaaf isin Amaan dhiifamaa wajjin amaan obboleessa koo amaan anaaf isitti deebisa anaaf isitti amaan aboona dhagaa kan achi na qaqqabdanii waan irra dibanii bira galanii hin jirtu bakka obboleessoo yoo haasofte saalanii keetiiti si jaaladhaa si mubaarak dhageeffadhaa dura mubaarak si galee akkuma isiin himattetti akkuma isiin na himatte deebisaa fi gaafanne wala gaafii na gaafatte deebisaa isii dhageeffadha. Muubee dhugaadha sii galee dhugaan nama lama hin galtu abbama tokkoo galti sii galee miti wanni bakka kana geettaniif illee obboleessa koo amaan dhugaa argattee dhiiftee maal akka dubbannu taate akka isin deebisaa naa deebisaa jirtu yoo kaa'e ani deebisuuf wanni walitti qabamneef kun hin ta'uuti sii galee akka isin himattanii ta'anillee hin himatadha isinillee dhimma keessanii baatanii carraa naa kenna. Ilmoo afur walakkaa keessanii dhugaa argattanii dhiiftanii amma dhimma keetiif dhimma siifan utuu ta'in dhimma ijoolleeti kana nafsakaa gara kootiin doktor yoo carraa naa kennite naa kenne abbaa koo. Jalqabaa kaafnee keessa jirraanii taraa takka dubbadha amma taraa takka qofa dubbadhe carraasee kenna ummata kiyya ummata bal'aa wal dhabbeen isaanii gadi fagoo kana isinlee yoo dubbatteetuma deemte jaartiin dhukkuma baay'ee walitti gadoo yaadataa deeman innillee yoo dubbate gadooma walitti amma walumaa galatti dhimma kiyya hin dubbatadhu asli hin dubbattaa qoo hin dubbatta wait hin dubbatta. So amma wanni kun ana duuba haasaamee ammallee isin irra teetteellee haasaamaa jira. Waan kana aslii bar kan irraa haga ammaatitti isin dhimma isii haasataa jirti miidiyaan illee wanni martiniyyuu isiidhaaf dhugaa galchaa jira. Garuu ammootu haqa rabbi beekaami haqa jaarsaaf jaartii rabbi beekaadha. Dhimma kiyyaaf ka isiillee rabbi beeka. Ana isii miidhee isin na miidhee rabbi beeka. Kanaafuu ammootu haqa san narraa baruuf namni martinuu baruuf dursaa na dhageeffachuu qaba.
dursa isii akkuma isii dhageeffate sanitti anallee na dhageeffachuu qaba. Gaafiidhaan na gaafattanii gaafii isinii keessaa mataa na gaafattan mataa isii isinii deebisi. Mataa waan isinii deebisu hin jiru guutuu akka isii haasoitti walitti isinii kaasee isinii deebisaan. Daqiiqaa lama keessatti daqiiqaa lama wanni isiin siin jette kun hin jirti moo sirra keessaa daqiiqaa lama si kenne. Carraa naa kennitanii. Daqiiqaa lama hin jirti moo hin jirtu achiin keessa dhufay. Tanuma keessaan illee waa itti dhaamadha wanni gootu Hussein amaan tana keessallee wanni ati gootu mucayyoon tun haadha manaa teeti na dhaga'i mucayyoon tun haadha manaa teeti. Akkamitti har'a wanni kun muluun isaa kijiba hin taane walirra faallee haadha abbaa teennallee maqaa ganda keennaallee gosa keennaallee maa walitti keessina nu ilmoollee walirraa dhallee jirra maa dharrallee walirra keenna yoo haasoyne dhugaa haasoyne maa waliin fayyifne yoo walii ta'ullee baanne nuti ilmaa walirraa qabne. Ani abbaa gaariillee haa ta'uu baadhu siigalee haa isiillee fayyaduu baadhu haa na fayyaduullee baadhu siigalee miti ani isiillee miine isiin illee nan miine garuu ammootiyyuu hayxi jirtu namni kun gaafa biyya galurraa hedduu isii kadhadheen siifuu sibiilaan na arrabse jetti sibiila garaa keessa jiru rabbi